Uy, pakira man lang ako ang kabuketa na kumakot. Hindi ko papapasok kayo. Ano ba rin mali? Tala. Apa cofi panggaran ni gagurana kay tawag ka na sili sa anatanggap at tala. Inyo po mali. Inyo po mali. Okay, inventor. Kamu AC sih remote AC. Papi muskila pues apana na bipalala sa ile sana tumali. هذا remote. Bata yun. Kita kapsul sa atin sino. انت معلوم مكيف؟ ها؟ ليش يعني؟ لا والله ما في مشكلة فلوس ما في مشكلة ليش؟ فلوس شو فلوس؟ لا والله ولكن انت في فلوس ولا ما في فلوس؟ أنا كمالي ما في مشكلة حبيبتي نعم روي وهي قلبي قلبي روحي قلبي حبيبي إذا بتكوي مالي رد بستيت ساعتي رد بيرا يا أبا تمام أنت حبيب قلبي يا روحي كيف أنت زين كله تمام تمام جديد أبا تمام أنت زين أبا تمام أنت زواج انت من المسؤول يجي لا يضايقكم يعني لما انا ضايقك مش يعني قلبي أنت قلبي أنت حبي أنت مش أنت فلوس لا تقولين أنت قولي أنا قولي أنا قولي برايا وانت موجود أبا تمام أنت قلبي يعني مش قلبي قلب يا سي قلبي مشكلة كويس ما في مشكلة قلبي كويس ما في مشكلة قلبي ليش نعم ليش نعم يا ربي ما في فلوس ما في شراب ما في فلوس ما في شراب ما في أكل يعني أنت وين موجود وين موجود ما في قلم ما في شراب ما في برتقال ما في عدكما ما في بدو جل ما مستشينو انا ما نسمع Uy, pakira man lang ako ang kabuketa na kumakot. Hindi ko papapasok kayo. Ano ba rin mali? Tala. Apa cofi panggaran ni gagurana. سلام نو تصدق أما كايرو هو الدم دائما تكرم الناس لبود أبار ثاني اي اندو فاور يا اوكي سنه زولا سندري بري لورا سوت سيرا بريد مو إلقا كما إلقا ما كي جالت اگر ته میسی تو ور کیسان دبلا وتبار وضو بتأم كمروا لا كان كوا ارتي كانوا فدو سانو فد كانوا بول سنيا كانوا ديبر وامك زاز سارجي إذا تنيجون فرنساي مخيرت اي كايرو يا فرنسا لين بريدا
Giniao warumolin wayo tabi masira. Kairo way. Lugaiti. Sponsor jira keessanii guutuu anasirra danda'a. Inshallah. Akkon injiru. Is being here. Isin atiif makillee lubbuma ta'an qofa qopheessu. Kasanirraa fenaara kadhadhi. Sargii anatu himata. Miizii ana qopheessa. Qaa maal jettaniin afaan arabaatiin istiraaha jedhama. Afaan biyya keessatti hin beeku. Galma itti wal fuudhan kan ana qopheessa. Miizota babbareedduu tanniin ijoollee si fakkaattu qaqalloo burcii qabne anatti qopheessa. Isiin ofii qopheeffatti dubartiidha biyya kana jirti hiriyoota baay'ee qabdi waan ta'eef. Yoo danda'amee nama lammata hiriyoonni kee afur ishee yoo ta'u jiru rakkoon qabu. Rakkoon hin jiru waa mala isin rakkisnu jedha. Manuu kennitan ilma teessanii. Kanaaf immoo hin jirti ijoollee waan maraa qophooyinee keessinee isinumatti ol seenuu qofa isin yaachisin kanaa. No akkas miti ka ammaati biyya kana jiraattu waan ta'eef nama hunda beeku. Raachullee baadhu inni jirtu obboleen ta'e guutteerti. Warroon nama waan kana fudhatu takka jara shaakalsiisnu faamilii isaanii waan akkanaa kana keessa seensifnu atummaan tizaazii bicha ajaja kee bicha warra eegantu jira ijoolleen achi ijoolleen biyyaa. Baay'ee. Kanaafiyyuu silkii matakkaa. Laa biyya kana ijoolleen naannoo keessatti iddoon jirtu baay'inaan ijoollee agaarfatu jira. Inni maal yoo agaarfaa yoo jiraatte baalee miti tokko rakkoon hin jiru. Elias. Allaan maal si fakkaata? Ilma Oromoo sanirraa gadaanee immoo ilma baale ka baale ittiin naan boontu si galee malee ganda kiyya qofaa miti. Akka baaleetti ittiin naan boonan. Sanirraa yoo ta'e immoo akka Oromootti. Akka Itoophiyaattis jaalatamaa. Booda akka Itoophiyaatti. Amma tokkorraa lama filatta ka habiibi. Yoo si xaarsu jettee. Inni jira. Ijoolleen darloo kun ijoolleen darloo akka jiru na ciciisna jedhaa jirti akkasillee. Yoo fedhan ciisuu miti kaanii haa dhaabbatani. Reefuma kana 40 waliin turree dhufne kiyyibdoonni tunni dhageeffadhu. Waa lamarraa takka filatta. Yookiin sponsora guutuu cidha keessan ati makilana tokko isin danda'ee sargillee si himadhee waa hun isin himadhee baqataa hunda xalayaa UN dhaqee ergisee akka waa UN Ameerikaa waamta kanatti akka sargiin keessan sargii addaa ta'u cidha OA isaa si godhuu takka. Lakkii hiriyoonni kiyya jiranii ijoolleen Oromoo hordoftoonni kiyya ijoolleen biyyaa ijoolleen Oromoo warri miidiyaa irratti beekanii fi na beekanii fi warri dhaloota wal beeynu jiranii sinxaarsu yoo jette mootu gabbartee fuuta. Yoo ati danda'e gabbara namni si gaafatu jiru jechuudha. Asli dhugaa sitti maamu xiqqii keessa seenaa. Si galee xiqqii keessa seenaa roman wallahi azala jechuudha. Kuwee turraa itti yaabbannee deemna malee wanna kan jiru tokko jiru dhaana. Warri kuwee si galee sanirraa ammoo warri soddaa warri uummanni harargeellee akkana jirran achi si yaachisin naa jiraan. Si galee ijoolleen dallollee guutti akka baaletti yoo barbaachisaa ta'e akkasii komaandootti ol geelledha akka Oromootti illee atummaan bichaa ishii tizaaz ajaja bichaa eegale isaan si galee Miknyaatumaan ilma sabaa waan ta'eef saniif itti qaanfatu. Si galee. Maqaa hirreente sangeettu haa taatu akka isaanii rabbi waciin oolche. Yaa ammaas kabajamaan waan baramu jirii achisin haala kanaa. Garuu akkuma daaddattiif akka Dr. Elelii manumatti wal fuutanii akka achumaan hin banne banaa sargii yoo argu. Akkuma daadhaa. Wallahi. Inshaallah. Akka baaletti farda fe'atanii hargetti yaa taa'an cidha kana. Farda isaanii fe'atanii ilmaan waaqoo jechuudha. Ilmaan abbaa gadaa bira deemtee kabajaadhaan gaafattee irraa fuutee jarris nu dhufanii akka Oromootti ammoo Finfinnee irra waliin gahanii waliin bashannananii gammachuu keenya ibsatanii asirraa Faransirraa deemnee. Garuu barkumatti godhamuu qabaayyuu sargiin keessa. Barkumatti ta'uu qaba ture silaa biyyan jiru malee.
Yoo xiqqaatee xiqqaate hoteela Sharaatonitti godhamuu qaba bakka kitaabni fi albumni itti eebbifamu sanitti galmi kireeffame. Maal jettan uummata? Wallahi. Yaa. Ibsishaa fi makkii sargiin ho'aan godhamuu qaba. Wallahi akka Oromootti sargii guddaa ijoolleen ijoollee Oromoo hundaati. Maal jettan uummata yaada sirrii moo yaada sirrii miti? Inshallah bakka Ibsishaa kiyya deemee rafi dadhabde. Tole shi sodaa kiyya nagaan naa buli. Halkan gaari. Rabbi hiree keessa walitti isin haa qabu. Afaan keessan afaan Quraanaa Rabbi haa godhu. Inshallah. Hamtuu jidduu keessanii Rabbi haa fuudhu. Amiin inshallah. Kullu kee. Bye soda. Nu waddaachuu. If Sisha, I will show you something, okay? Give me 1 minute. Okay. Wasit agarsiisan aan jedhaa ati sodaa. Anatti raaslee sassa. Ati waan asirratti kun akkana godhuu dhufte. Ilkaan gurreessitee fuula shorfee kiyyaan uumaa rabbiitiin na foggorti. Sodaa saree kana. Look the same. Like your sister. Ingilifaanitti waan jarisi jara jettanii ati soddummaan kayoom yoo rakkoo akkana na furre. Anatti raaslee tasii taasii yaachisin. Asking, don't do Giri. Shivani, listen. Ana kallim ibsishaa kallim ingilizi waan jettuun dhageeffadhu. Mucaan kun doktora kenna. Ilkaan kun uumaa rabbiiti. Uumaa rabbiitiin itti qoosii borwaataa fi beektu. Harreen fi itti firaa cabuun malaa jarii waan ati jedhe kana. Listen, Shivani. He say, I need money for this. When I will become rich, I will send you money. Yeah. Right now, I am poor. You can ask. Abdulli naa gadhu siin jedhe. Enna man naan jettere. Aboo uumaa rabbiitiin ittiin qoosiin jariinii siin jedhe yan. God ifaytu God. Hi. Mucaan akkanaat godhanoodha uumaa rabbiitiin ittiin qoosiin jariin siin jedhe maala firiin akka dhufu siin jedhe yan. Wayne walaacho. Tabbiyaa qilleetamii wallaahi ni gubee ibsishaan kunillee jallataa nama nagaa fakkata malee ibsishaan badaaman himiddiin himtaa ingiliffaan. No. Na caqas. Ati sii meer. Ati birrii naa dhaabii birrii naa kenni ilkaan. Aara ta'uun. Buusi Khalid, buusi Oromoo sodaate buusi. Nama baay'ee raawwatu. Aara ta'uun. Maal nama gabbadee? Ay, Boni, bakki sargii warra dura waliin. Aara ta'uun. Aara ta'uun.